dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kallattiin Naayiroobii irraa isiniif darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti qondaaltonni TPLF dubbii pirezidaantii Isaayyaas Tibbanaa qeequu isaanii. Torbee darbe pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiin harka keenya seensifannaa jedhanii turan harka isaaniitu cita malee waan godhan hin qabane. Tibbana wanta burraayyuutti uumame irratti dhugaan jiru maali? Poolisoonni dhufanii nama karaa deemu jira miti. Faati tokko caalaa reebanii nama karaa deemu qaama nageenyaa qofa danda'e ofumaa ol reebanii. Gadaa fi amantii akkamiin araarsinaa kan jedhu irratti yaada luba Dr. Bantii Ujuluu teessoo. Gara fuulduraatti gadaan haara'u warra kiristaanaas warra islaamaa sodaachuun qabanii. Akkasumas yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii barattoonni gara maatiitti akka deebi'an murteessuu fi odeessaalee gaggabaaboos qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Naannoo kibbaatti godinni shakkaa bulchiinsa koomaand poostii jala argagalee waggoota tokkoo fi walakkaa caaleera. Keessumaayyuu magaalaa Teeppii fi aanaa Hiikkee keessatti haalli nageenyaa amansiisaa miti jedhama. Yaaddoo rakkoo nageenyaa kanaanis barattoonni gara maatiitti akka deebi'aniif yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii murteesseera. Baqqalaa Tumsaa dabalee isinitti hima. Godina shakkaa keessatti kan argamu yuunivarsiitiin Miizaan Teeppii yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e barattoonni gara maatii isaaniitti akka deebi'an murteesse. Yuunivarsiitiin kun damee isaa kan magaalaa Teeppii keessatti barattoonni baratan torbee sadiif gara maatii isaanii akka deeman kaleessa beeksisa baaseera. Yuunivarsiitichi akka barattoonni gara maatii isaaniitti deebi'an xalayaa baasee marsariitii isaarratti maxxanse. Haa ta'u malee haalli baruu fi barsiisuu garuu torbee sadiif dhaabbatee ture jedhu yuunivarsiitichatti barsiisaa muummee baayoloojii kataan obbo Dirribaa Warqina. Kana duraayyuu torbee sadii dura hojii kan dhaaban akkuma yuunivarsiitiiwwan biroo barumsa faayinaal egzaamiidhaaf jecha qophaa'an duratti barattoonni siinariin yookiin barattoonni buleeyyiin yeroo qorumsaa eegaluudhaaf jedhan qaamni hidhatee jiru kun akka isaan qorumsa hin qoramne jedhanii sodaachisanii haalli nageenya isaa baay'ee sodaachisaadha. Kan oofishaaliidha kan isaan xalayaa kana laxxafan barattoonni akka ba'an jedhanii. Kanaaf immoo barattoota gaggeessaa jiru isaanis tajaajila geejjibaa kennaa barattoota gaggeessaadha. Barattoonni qe'een isaanii yuunivarsiitichatti dhiyeenya jiru torbee darbee kaasee gara maatii isaanii deebi'uu dubbatu. Kanneen fagoorraa dhufan ammoo guyyaa har'aarraa eegalee gara maatii isaanii deebi'uu eegalaniiru. Barataa Zamanuu Tazarraa barataa muummee makaanikaal injinariingii waggaa sadaffaa yoo ta'u bara darbees yaaddoon nageenyaa jira ture ammas haalli jiru gaarii miti jedha. Warreen giddaas baay'ee jeeqama ture. Barataan baay'ee kanaafis jira kan baratas tures inni isaanis akkana achiin barataan ture. Baranamma baay'eetti goggu sana qormanni ala guyyaa sadii guyyaa lamaa fi barataanis ta'es hojjetaan mootummaanis qormaata qoruu hin danda'u jedhanii peejii isaanii irratti poostatan. Gatii sana barsiisonni achi hojjetaa turanis baay'anii gadhiisanii gad lakkisan. Barattoonnis as teenyee maal goona jedhanii barattoonni baay'ee hin ta'aa turan. Gidduu kana keessa baay'ee nu sodaachisaa turani. Giddiillee namoota seenanii beekanii turanii. Barattuu muummee injinariingii waggaa lammaffaa maqaan ishee akka hin himamne barbaaddu ammoo amma haalli jiru jijjiiramutti gara maatii deebi'aa nuun jechuun isaanii nageenya keenyaafis gaariidha jetti. Utuu yuunivarsiitichi ba'aa nuun hin jenne ta'ee barattoonni hedduun wiixata kana booda mooraa kana hin turre baay'een qophoofnee turre kana murteessuun isaanii gaariidha. Adeemsa irrattis yuunivarsiitichi baay'ee nu gargaaraa jira. Konkolaataan mooraa irraa dhufee nu fudhata. Raayyaan ittisa biyyaas eegumsa isiniif kennaa waan jedhamneef gargaarsa hedduu argachaa jirra. Gabaasa Baqqalaa Toomaa dhageenyee dhimma kana irratti kan dubbisne itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinichaa obbo Asmaamaa Haayiluu nageenya barattootaaf jecha murteenuu yuunivarsiitichi dabarsee murtee sirriidha jedhaniiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii torban darbee ibsa miidiyaa biyyattiif kennaniin dhimma Itoophiyaa keessa ta'aa jiru harka maratanii akka hin ilaalle ibsanii turan. Qondaaltonni dhaaba naannoo Tigraay bulchuu TPLF hundeeffama dhaaba isaanii waggaa 45ffaa sababeeffachuun magaalota adda addaa yeroo uummataa waliin mari'atanitti dubbii pirezidaantii Isaayyaas kana qeeqaniiru. Pirezidaantiin duraanii naannichaa fi gorsaa dhimma nageenyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kan turan obbo Tsaggaayee Barhee pirezidaantii Isaayyaas yoo harka galchatan harka isaaniitu citaa jechuun dubbataniiru. Torbee darbe pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiin dhimma Itoophiyaa irratti harka keenya mari'annee hin teenye. Harka keenya seensifannaa jedhanii turan. Harka isaanii yoo galchatan harka isaaniitu cita malee waan godhan hin qabane. Dhimmi Itoophiyaa isaan hin galchu. Dhimmi Itoophiyaa kan keenya. Lammiileen Itoophiyaa kaanis ta'an mootummaan Itoophiyaa dubbii pirezidaantii Isaayyaas kana mormuu qabu. Wanti kun si'a 2-3 itti yaadamuu qaba. Ministeerri duraanii Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Siyyuum Masfin gama isaaniin guyyaa kaleessaa magaalaa Aksuumitti dubbii dubbataniin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii qeeqaniiru.
ኢሳያስ ፍርቅ ህዝብ ኤርትራ በትኑ ህዝብ ኤርትራ ዘማሐደርን ህዝብ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኡመተ ኤርትራ ብትንሴ ኤርትራ ቡልቹ ደደቤ ፊ ነጋ ኡመትቻፍ ኦሶን ዳበቲን ኢትዮጵያ ፊ ናኖ ከናፍ ነጋ ፊ ሚሶሙ ፊዱን ደንደው ኑይ ረኮ ኬሶ ኬኛ ኦሁማ ኬኛ ሂክነ ጀቻ ጅራ ኡመን ኤርትራስ አከኑማ ጀቹ ቀባ ኤርገሲ ቦዳ አከ ኡመታ ብያ ፊ ሞቱማ ወሊን ጀቹ ደንደኛ ኡመተ ኤርትራ ኦቦላ ፊ ኦላታኔ ወሊን ወሉቶብኔ ሚሶሙ ቀብነ ማሌ ወልት ቡአ ጅራቹን ቀብኑ አከ ወሊ ገልቴ ማሌ ጅራኑ ካንጎዳን ቡልችቶኒ ለማን ኢሳያስ ፊ አብይ ገሩ አደበቹ ቀቡ ወሩ ባሉሎም በብ ህዝቦም Tamsaasa keenya Naayiroobii irraa kallattiin isin bira jiru kan caqasaatiin jirtanii oduu gaggabaabsan isinitti himanii hirphaa gammachuuti. Mariin hidha laga Abbayyaa irratti taasifamaa turee fi kallattiin kaa'ame irratti xiyyeeffate bakka ministeera muummee Abiy Ahmed argamanitti gaggeeffame. Dhimmi hidha Abbayyaa jaarsummaan xumuruudhaafis yaalamus waliigalteen dhibuun ibsamee ture. Lammiilee Itoophiyaa eeyyama hojii hin qabnee fi rakkoo keessa turan gamtaa Imireetota Arabaa keessatti rakkoo keessa turan jireenya akka tolfatan akka gargaaru ministeera dhimmoota hawaasummaa beekse. Guyyaa kaleessaa lammiileen 137 ministeera muummee Abiy Ahmed wajjineen gara biyyaatti deebi'uun isaanii ni yaadatama. Ji'oota ja'an darban qofaa yakkoonni daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa 583 siqu raawwatamu ministeerri nagaa beekse. Yakkoota kanaanis kilaashii 218 shugguxii 1700 siqu to'annoo jala ooluusaa gabaasaaleen ba'an ni mul'isu. Naannoo Amaaraa godina Goojjam bahaatti qawween gammachuudhaaf cidharratti dhuka'e dargaggoo umurii ganna 16 muka yaabbate tokko misirroon mana wayita ba'u ilaalaa ture galaafate. FBC'n akka gabaasetti milishoonni kanaan shakkamanis to'annoo jala oolanii jiru. Manni maree ministeerotaa bajeta dabalataa bara 2012f birrii biliyoona 27 ol ta'u murteesse. Maallaqa kana keessaas garri caalu fooyyeensa dinagdee biyyaatiif oolaa jedhamee jira. Murteen ministeerotaa akka raga'uufis gara mana mareetti ergamee jira. Sanada galmee filannoodhaa fi meeshaalee filannoof barbaachisan bituusaa boordiin filannoo biyyaalessaa beekse. Kunniinis akka dhiyootti rabsaman ibsamee jira. Gaazexeessitoonni Somaaliyaa jecha gaazexeessaa Abdulwaali Ali Hassan hidhattoota hin beekamneen ajjeefame balaaleffatan. Waggoota 3 dura eegalees biyyattiitti gaazexeessitoonni 8 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen keessaa 5 aleellaa Alshabaabiin lubbuu dhabanii jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turanii waan nu caqasitaniif galatooma qophiileen keenya mallee tuffani. Guyyaa dheengaddaa sanbata naannoo sa'aatii 12tti eebba hoteela magaalaa Buraayyuu tokko hirmaatanii bahanii rukutamnee jechuun weellistoonni himaniiru. Rukuttaa kanaafis kan isaan himatan poolisii humna addaa dhiyoo eebbifamedha. Kanneen miidhaman keessaa tokko Intalal Finash Qannoo weellistuu Hawwii Haile Yesuusidha. Waan ture akkanaan dubbatti. Tollee reebuu jalqabnaan kanaaf Dassaaleen beekamaa maaliif reebduun Oromoodhaan mi'eenne Dassaaleen rukutanii ani immoo nan qabadheen gatiisa rukutaniif achumaanii anarratti gooranii afurtaanitti muddanii maalis reebeeraan garuu dhannaqoon dana rukutanii garuu kan miidhame harka koo fi mataa koo filatuna keessatti caccabe shimala narratti caccabsanii fi naanni na xiqqaa ture garaa keessa faa fuula keessa faa manni achi keessatti dhugee of sirbaa ture garuu nagaadhuma taphachaa turanii maqaa waboo fi abaa'oo waamtaniidha waan isaa qophiin erga xumuree booda itti galaa jirruutu kana ta'e. Artistoota yeroo sagantaa sana irratti hirmaatan keessaa tokko Lijaareedha. Reebicha irra ga'een alatti yeroo dheeraaf poolisoonni karaa irratti nama reebuu hima ammayyuu taanaatu dubbise. Sirbinee garuu caalbaasii nama tokko maqaa marootiin caalbaasii wannu jedhee akkasuma malee waan biraa hin jiru. Poolisoonni yeroo akkamii dhufarree maaliif dhufan poolisoonni isin biraa? Poolisoonni dhufanii nama karaa deemuu jira miti sa'aatii tokko caalaa reebanii nama karaa deemu. Maaliif reebu isaan? Hin beeku wannooti hoteelatti martanii nama karaa deemuu hunda asfaaltii daandii guddaadha daandii Buraayyuutti dubartiis maaristiidha sun jaarsa shunda isaanii reeban. Miidhama maalitu sirra ga'e?
Ani akka salphaalaaleen ture arraan beekee beekta. Ambeellattee koona rukutanii harka koo miilli koo iddoo baay'eetti wannoon jedhee kaleessa wayyaa ture arramoo wannoon. Poolisoonni maaliif dhufanii akka isaan nama reeban isin hin beektanii nama karaarra deemuu reebannaan jetteetti. Hin beeknu nama karaa deemus nama maaliif taati tokko caalaa lafarraa asii